Kunooti akkuma isiniin jedhe kana fakkaata inni kan fuulaa isiniin jedheera. Kana amma kedda'eetuun kan biraan immoo isinitti argisiisuu barbaada jechuudha. Akkuma argitan kun muuziidha. Kanaafuu kun avokaadoodha jechuudha. Avokadoo firee tokko jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha. Urgoon inni kan fuulaatti naqesi isuma kanaadha jechuudha. Kan addaan qaban. Wanti hundinuu waan mana keessatti fayyadamu jechuudha. Waan ofii kiyyaa nyaachuu biturraashi. Waan addaan qaban qaaqumsa akkuma beekamu muuziinis wanti martuu waan mana keessatti ofii keessanii nyaachuu fayyadamtanurraa jechuudha. Malee waan addaa ofii kooti jedhee kanaa jedhee bituun qabu jechuudha. Akkuma argitan kunooti urgoonni kunooti hanqaabuudha. Kunimmoo kan fuulaa sirraarraa akkana fedha jechuudha. Kanaafuu gama mataatti anadhaaf inni normaala kan torbeetiifin godha malee anadhaan fayyadamu mara isaaniif jechuudha. Adda fayyadameera kan sila manaa qabu jechuudha. Akkuma argitan kun loomiidha jechuudha. Shittaan qabu balleessa. Okay, akkuma argitan dhugaa kun kan mataa kana fixeen jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhe hanqaaquu tokko, muuzii tokko, avokaadoo tokko, urgoo xiqqoo gootanii yoo fayyadamtan mataa keessanii baay'ee gaariidha. Normaalaan waan isiniif tokko jira. Wanta irraa faarmaazii irraa yookiin wanta suuqii keessaa bitamu hunda amanuun gaarii miti jechuudha. Ani ofii kiyyaa shigii tokko kana jechuudha. Danuu turanii kuniin jechuudha. Amma kun guutuuma isaatti jira. Fayyadameen ture bitee jechuudha. Yeroo 30 moo yeroo 20 akka ta'e bitee faarmaazii keessaa. Waa tokkoon faayidaan qabu. Ilaalee waan baay'ee mataa kiyyaa ammas immoo kanan isiniin jedhu wallaahi kunooti jechuudha. Shunkurtii fayi jennaan shunkurtii diimaa akkasii jennaan jechuudha. Shunkurtii diimaa akkasii jennaan shunkurtii kana fayi qaqqalee dibadheera. Garuu waan tokko mataan kiyya waa tokko lawutiin qabu ture. Hamma geen caccabusa buqqa'u dhiiseera jechuudha. Oliviira immoo isa jedhamu sanallee fayyadameera. Isin waan isin tasmaamoo jechuudha. Waan fi keessanii isin tasmaamoo ofumaa keessanii mataa keessanii irratti yaala. Kun amma avokaadoo waan ta'eedhaan waan namni dhuun qabu. Anamma baradoon ka hanga torbeetti waan ta'eef.